funyaan kana mana dhukkubaatti keessi dhiitee jira. Murree baasnaa malee hin fayyamu qorichaan waraqaa oppiireeshinii sana fudhadhee gara kan dhufe. Mee waraqaa oppiireeshinii kee? Funyaan kee dhibba oppiireeshinii ta'a? Ishee? Achii booddee fayyuu dandeessa malee qorichaan hin fayyamu. Okay. Odaa ulleetti? Funyaan kee lamaan keessa? Attamitti funyaan lamaan keessa oppiireeshinii godhu? Ani beeknee yeroo na jalqabee na cufe funyaan kosmaa. Maal gochuun mana dandeessu amma? Afuura kootu wal deebi'ee naan fudhatu naan bahu jira. Kan morma kootu dhufee funyaan kosmaa. Funyaan kee keessatti dhiitee jiru jira? Amma funyaan ishee mana achumatti oppiireeshinii ta'uu asumatti oppiireeshinii ta'aaf? Namni amanumaa mena jedhu? Funyaan maallaqa bilee qabaattee tumee yaalaatti? Fakkiin gadda ittiin ilaalamuudhumaa fi meeshaadhaan keessa akka dhiitee ilaaluudhaaf birrii 900 achii immoo qoricha bakkeedha amma torban lamaatti fayyadan jedhan birrii 400. Birrii amma birrii meeqa amma qopheessan oppiireeshinii ta'uudhaaf? Baay'ee hospitaala deeme achii waan inni hojjetuuf inni nageesse achitti dhufee si gargaara. Birrii baay'ee si gaafata. Oppiireeshinii kee irraas matti bada. Ameen jettanii warra amantuus gooftaaledha. Amma kana kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoos dhiiga kee hotuwaan. Abid laftuun funyaan ishee oppiireeshinii ta'u. Humna dhiiga hojjechaatti na bidda laakun. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም humna dhiiga hojjechaatti daqiiqa ammaa kana kaasee Kiristoos Yesuus fure. Ameen. Baqii bade keessa. Funyaan kun oppiireeshinii ta'e wanti keessatti dhiitee jiru kun amma dhiiga hojjechaan baqee keessaa badu. በኢየሱስ ክርስቶስ baqee keessaa badu. Abid. Abid. Harka kira kami boleh. Harka kira kami. Abid dah. Tok. Lam. Tadi. Yesus Kristus. Wow, harga itu musa gede. Wah, kayaknya bakal serah kasih, bakal gemet. Wow, kakak bilangnya. Master ka makita? Oo, nagagaman siya. Sino? Sila yung gaman duras kakabu, naatipachi sa ikakabos. Baay'ee irra deddeebisee naatipachi sa nakita. Amma bakka bilaalame? Eeyoon isa kana bari ilma waaqayyoof galata dhiyeessuu danda'u. Kana caalaa fuula Yesuus Kiristoos galata dhiyeessaa. Kan inni keessatti mul'atu, inni dhiiteessu yeroo kan qaqqabdu. Akkaan hin mul'atu. Yoo akkasumas taatee wayii keessatti ilaalamu asichi dhiitee dhufee jira naan jedhee innis. Ishee. Malee akkaan hin naqaamee beeku. Oppiireeshinii sin taatu daqiiqaa amma dubbadheeru kanaa kaasee ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos seexanni ittiin si saaxiluuf keessirraa rukuteera. Funyaan kee ammaa kaasee nagaadha. Si qaqqabee harki Yesuus. Harka keessatti walitti buusaa galateeffadhaa.